waan afur wayin dubbadhaa akkana naabsifne gaaffii sin gaafadhaa naa deebistaa jechuudha. Warra waraabbachuu barbaadan immoo waraabbadhaa. Jalqaba irratti dheengadda gaafa namni kumni 10 taa'u ana Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliiti dhiisaa hiikisa jettanu kanaa kan isiniin jedhe. Because waan shakketu jira. In shakkita akka ilma namaa tokkootti. Namni kun baay'ee nama kana jaallata. Imbo'aa fi sheekaa. Kanaafan dhiisaa isiniin jedhaa ture. Inni irra gadi ba'ee barruu dheeraa tokko barreesse. Garuu gaafasuu nu sobeeranni. Nu sobeeraa nutti afuufe. Ani taareera baay'ee gargaaruuf qophaa'ee Harargeeyyuu dhimma sanaaf nan deema waadaa seeniin ture uummata fuulduraatti. Maali beektaa? Namni kun dhuguma miidhameera yoo ta'e gargaaruun barbaachisaadha dheetani. Garuu wanni isin beekuu qabdan dhaggeeffadhaa sirriitti. Namni kun akkuma asirratti dubbataa jirtanu ilma keenya nama Oromooti nama qara'e. Garuu ilmi namaa kamuu qulqulluu miti yookaan hin dogoggoru jechuu miti. Namni kun dogoggoreera. Akkamitti sirreeffannatu jettanii gaariidha. Kaabaazarrii faanemoon barnoota amantaa barsiistan kuni nama kana cabsuurraa balleessuurraa mee qabnee miidiyaadhuma isaallee irraa fuunee feesbuukii isaallee irraa fuunee irkatti qabannee badiisaa kana tokko lamaan isa girgirii miidiyaa miti isa namummaa isa ilmoo namummaa isa oromummaa isa islaamummaa gorsuutu barbaachisaadha. Maaliif nan fixadha. Bakkuma san qofatti si guuta. Dhiyoo tana majlisa naannoo Harar guddaa mee fi TikTok isaa jala seenii ilaali. Ani viidiyoo boofete biyyi seen jiraan si ergamma. Ummata ulamaa'iin gurguddoon majlisa naannoo Hararirra qabaniiti silkii irraa fuudhanii guyyaa tokko viidiyoo miidiyaa irra deddeemtu xiqqoon takka dhugaa. Wanni sun lammata miidiyaatti hin deebiin jedhanii silkii harkaa fuudhanii godhamee ijibbaatame haatiyyattuillee. Hoo amma godhamuu silaa barbaachisnu mana hidhaa galchuu malee wal biraatii miti kan nuti barbaadu. Maaliif asiin jedhe beektaa? Akka jettu Oromoon nuti ijoollee Oromooti. Reenfa firaa torba garagalchuu jedhan. Siigalee dhimmichaanis xiqqoo dhageera. Reenfa firaa torba garagalchuu maaliif beektaa? Insirrata jedheen yaadaa. Mucaan kun tole ani ishii keera jedhee ture miidiyaa irratti kaleessa. Garuu bahee immoo inni kusii jedhe. Mucaan kun bar sheekaa nuti ijoollee musliimaati. An barsiisaa amantaa miti garuu amantaa koo irratti qoosaan beeku. Laal dhaggeeffadhu. Namni sheekaa namni diinii irraa baratu. Namni isa jala yaa'u akka isaa ta'uu hin fedhu. Waan inni barsiisu sana ta'uu barbaada si galee dhiirri boonyaan kalas bakka dubartiin ni tuffatti baay'ise. Naan uummanni inni barsiisu isa isaa dhiisaniiti facaan guututti innaan uummata ijoollee xixiqqoo silaa inni barsiisutu isarra wayyaa ta'ee nama kana jala yaanu jedhanii garee inni jaarratee taa'u guutuu gadhiisanii harkaa faca'an. Ani immoo shakkiin koo maali beektaa? Shakkiin koo inni guddaan rakkoo sammuu qabaa laataadha. Sodaan kun guddaan wallahi suma haqqeen itti maaraan samana ho'isuu girgirii miti. Rakkoo sammuu qabaa laata maaliif beektaa? Namni Qur'aana Rabbii kalaama Rabbii ifa addunyaa qoma isaarraa qabu akkamitti karaan jannataa karaa dubartiiti jedha. First of all nama amantaa dirga ta'e qabee tasgabbaa'ee itti himamuu yookaan itti qara'amuu yookaan sassalataan hidhamee mana yaalaa geeffamuu qaba. Namni kun Omaa hidhamee su kontini ta'u hin jiru. Maaliif badinni seeraan balleesse hin jiru. Eegga mangistuu yookaan dambii ittiin bulmaata biyya kanaa keessatti wanti inni balleesse hin jiru. Seera irratti wanti barreeffamee jiru. Garuu dubartii Harargee fuuchuu katti jedhu seeraan isa gaafachiisuu danda'a. Maybe sun immoo haadha ofii arrabsenni, obboleettii ofii arrabsenni. An Abdii Geetaachoo yoona agartan anu Harargeedhaan lammeeffadha. Dubartiin Harargee jaalala beekti. Da'uun gaamanumaan namni durba jaartii lammaffaa ta'uu barbaadan naquun nama. Kanaaf nama kana waan inni barbaadu qarshii barbaada namni kun yaa ummata. Fulus fi fulus maafi mushkila. Maafi fulus karbaan rakkoo garaa keessa gala beektaa namichi kun. Kanaaf waan inni barbaadu gadi teenyee gaafanne in aare beektaa miira keessa gale gurbaan akkamitti miira keessa gale. Shilingii fa ergitiim namni sumuuni duudee tokko fa'aa itti ergaa turte. Dhaga'i. Echi. Waan kanarratti duuba ilmi namaa tokko abdii kiyya mee gurbaa yoo dhugaa taate waan dhugaa fedha namni. Ani jaartii isaa yeekurraa rakkoo qabaadheetii miti. Akkuma achirratti waliin dubbannetti amman jaartii ta'e amman kuma dhibba sii ergaa hiiki kaniin jechaanii ture irratti waan qabatamaa takka nutti himi nutillee waan qabatamaa sii goonaa fedha hawaasni akka kiyyatti akka keetitti namni hundi akkasuma waan qabatamaa gurbaa kana bira as dhuftu takka yoo dhabde
yoo ati jireenya keefitti akkan taane nama dura qabde ani kopheedhaan seeseenuun dirqama jiru bar jaal daa ture isa sinasitti hiiki jettan maaliif beektaa ijoolleen kun akka isaan walitti deebi'an shakkeeraan baay'een shakkee ammallee taane yoo walitti deebi'an anaaf rakkoo miti garuu rakkoon eessa beektaa dhiifama haa gaafatu eenyuun hawaasa kabajamaa dubartoota hayyoo meetoo uummata Harargee keessattuu shamarran because anni Harargee keessaa ba'ee garaa haadha Harargee keessaa ba'e waan ta'eef sun badii guddaa itti muraan lammaffaa badiinsaa akka dubartii akka daa'ima hin bu'in jedhaan maaliif amantaa keenyallee arrabsiisaa jira waan ta'eef sheeka miti qoftan jechuu qaba bakka kostar jechuu qaba sana mee marra tokko tu gorfanne hiisisuurra kabalchiisuurra gorfannee hundumti keenya gadi baanee tuutta deemne jechuudha dhiifama gaafatu garuu viidiyoodhaan ba'ee dhiifama yaa uummata koo miira keessan gale jedhee dhiifama gaafachuun waan la dirdire mi qarba dalam waan ittiin inti keessa galu miti. Eeysaan namuma nagaa tokko ta'i waan barbaachisaa ta'e nuti namoonni gurguddaan kun akka dhuunfaattu akka ajaa'ibaa sii goona caljii ta'a jenneeni kadhannee marabbaa jennee waliin bullee ganama masqala miidiyaa irra garre. Halkan san marii bulle nuti waan si ajaa'ibu. Marii goola banneeti galgala tokko yookaan mana kiyya bannee yookaan mana ibsaa abbaa jaalalaa bannee akka ajaa'ibaatti waan bareedaa sii goonennee marii irra bullee ganama gisee hirribaa kanuma masqalli miidiyaa irra ta'a. Oromoo dhaggeeffadhu Hamzaati. Qoosaa fanii hawaasa keetii wajji qoostee dabartee gabbuuta. Gaafa gabbuutee ati nama nagaa nama siirees nama lafaa ta'uu danda'u hin dirqama. As gubbaa fi as lafa tanaa fi miidiyaa yoo wal qixxeessite hawaasni jiruu ta'e kophee malee seenee quba qabaan. Gorsa kiyya kana fudhadhaa abbaa feete ta'i. Ani na bira fursafaa ta'an akkasiin jiru. Hiriyaan naan taanes na bira sin dhufu anis biran dhaqu. Nama tokko gaafa jiruu dhuunfaa keetii eegalte. Oolmaa inni kee waan biraa. Jiruun ta'e waan biraa. Wanni ati yeroo takka takka fiddee jaartii teetii wajjillee suuraa maxxansitu waan biraa. Ammoo dhimmi siireesiin guddaan asitti hafe. Asumas siifi jaartii ta'e qabata malee wanni hawaasa keessa galcheen jiru. Hawaasni hawaasa sii ala obboleessoo dirree irratti jiruu ta'e hin balleessin. Namni jiruu ta'e dirree irra balleefte. Assalaamu alaikum waliillee boo'ichi sirraa nafu. Homiin namaa sirraa nafu. Ciqiin sirraa nafu. Ati komantii namaa deebisaa ooluun sirraa nafu. Yaa akhi azaabuma jiruu keessaan baatu. Yoonuma dalagaa qabaate qalbii takkaan hojii sana hojjettee hin deebitu. Yoo hirriibaa rafuu deemte nagaa raftee hin gaatu. Ati anamma miidiyaa kana gubbatti namuma tokkoofu komantii sin deebisu. Kophaa kiyya waan bakka natti tole wayii fanii dhaqee komantii nama jala kannee waan ofii poosti godhee qoosee gisee achirraa gabbu'e. Hamzaan siirees akkaanyii biraati jiruu irratti. Jiruun tiyyaa fi tajaajilti tiyyaa qofa. Namni biraa ka jiruu tana keessatti gahee qaba qooda qaba jiru barra aanni adeero. Laga seentaa hallayyaa biraati si fudhata. Hin jiru nu biratti. Jiruun siireesi. Waan jaartii teetiitii miidiyaa irratti hin qoosin. Waan jaartii tee hamilee cabsuun miidiyaa irratti hin qoosin. Ifiifillee waan hin taane boo hin boxabboxiin. Nagayaan hawaasa keetii hojii jiraadhu jiruu nagaa jiraadhu. Wanni guddaan lafa tanarra jiru maali beektaa? Jalqaba ofii nagaya kan lammata hawaasa kee kabajii jiraadhu. Bakka. Wannummaan jaalala jaan inuma hin jirtu. Tokkoffaarra wanni argamu kabajaan. Nama kabaji jaartii ta'e kabaji jiraadhu mataa walii qaqqabadhaa haala wasaalan. Kanaa achiin ani bar jaalalaan fi booniyyee du'a. Ani bar booniyyee hedduun jaaladha. Hin jirtu jaalaltee ati yeroo wanni jaalala jaan hin jiru. Ati booniyyee san kabajee jecha dhodhoobaa hunda yoo irraa dhiistee gabbuute isiisantu isiidha malee jaalala wanni jaan hin jiru. Lafa addunyaa kanarra wanni jaalala jaan hundi kijiba feekiidhaan jirtu. Ana gaafadhaa Mr. Hamzaa abbaa jaalalaa jaami. Jaalala wanni jaan waan inni waa'ee isii sirrii bareer jaalala wanni jaan hin jirtu. Wanni guddaan impoortaantii jiru addunyaa kanarra jiru nama kabaju jaalatta barate. Nama kana tokko dura ni kabajaa. Nama hin kabajne jaalalti gamasitti hafteetu dhayitee komantiin taanetti dhoobda maal jetteeni arrabsitaa waan hin taanettaan. Jalqabni ilma namaa lafa tanarratti ijoon impoortaantiin kabajaa. Respektii gaafa walii kannite ati dogongorri jiru. Nama kabaju bar dhayitee waan arrabaan jettu laalaa komantii irratti. Jaalatteeti moo kabajaa? Adda filadhaa. Jaalala wanni jaan hin jirtu nama bira. Yoon ani waan jaartii tiyyaatiin wal qabatu waan bareedaa tokko miidiyaa irra fidee maxxanse. Bakka sanatti waan kabaja nuu qabduuf waan kabajaa bareedaa barreessite malee jaalatteetii miti. La jalqaba ilma namaa kabaja dursa.
namni waan kana walii wallaaleeti wayi abalu barbaayeen si jaaladha hin ji'in akkas baay'ee takkaan si kabaje isaa dursa gaafa nama kabajje ati kabaja argatta ifiifis si galee kana achi wanni jaalala namni jee miidiyaa irra gabbee akka maman bayaaniiti booniyyee boo abadan hin jirtu lafa addunyaa kanarra wanni jalqaba dursu ani yooniifiin si kabajeen si jaaladha jaalalti paartii taane nama kabaju jaalattaa bar saniif waan jaalala jedhamu biraa fagaadhuuti kabaja jiruu ta'e siirees miidiyaa hawaasaa irraa gabbuufadhu salaam alaikum yaa ummanni kun sin nyaachisu sin obaasu jechi jedhamu dhugaadha parsantaa 100 dhugaadha ummatichi sin nyaachisu sin obaasu karaa sittin himu waan takka siif hin godhu ummatichi gaafa ati kuftee mataa ol si qabuudhaaf ni danda'a. Ummanni gaafa ati kuftee yoo ati kabaja hawaasa keetii qabaatte ummatichi mataa ol si qaba. Awwalan ummata kabajii nagayaan jiruu ta'e namarraa siireessa lafa gabbuufadhu jiraadhu. Hiriyaa kiyyamee nama miidiyaa kanarra beeytan abbuma fedhe haa ta'u Hamzaa Hajii kana maal irraa beeytaa jaa gaafadha. Tokkichi nan beeku. Hamzaa isma seeqee isni wajji qoflu kana asif beeka malee namni Hamzaan fuula silkii tanaa duraa gabbuunaan kabiraati. Jiruuti yeroo siireesiidha. Hin jiru. Akkuma dhalaalee ta'anii feemasii guddoodhaami. Akkuma dhalaalee ta'anii feemasii guddoodhaami. Dhuftee waan ilaayti. Dhuftee waan dhodhoobdi. Hin jiru jiruu siireesiidha nu biratti. Jiruun kabajaadha. Jiruu ta'e kabaji namni siif hin kabaju dura. Akkuma dhalaa ta'anii silaa miidiyaa irra gabbaatee jaartiin tiyya liivii seenteen teessu jiruun kabajaadha. Jalqaba namni jiruu ifii bareeffateeti. Wanni biraa waan biraa. Jaartiin tiyya bara akkuma dhalaalee miidiyaa irra jirtu awwalan nama kabaji. Kabajaan siif deebi. Jaalala wanni jaan taakka paartiitti aanu nama kabaji jiruu ta'e siirees godhi miidiyaa irraa buusi. Abbaa feete ta'e jiruu ta'e suuraa ati poosti gootuun jiruun ta'e madaalamtu. Garuu isaati keessa kuttee fiddee waa hunda asirra qooqqifattu. Barboo nama rakkoo jiruu isaa hunda fidee bar awoo bar qaanfa qaanyiidha bar rakkoo jiruu isaa tana guutuu fidee bar miidiyaa irra taa'ee bargaa maaliin ta'e jaa cumaa kana hundaaf keessaa gannaqa. Maaliif namatti himachuun barbaachise? Nama arsii godhe ayyee namni sana himatte. Awoo deemdayyuu isa jecha jiru malee wanti biraa kaatee argatte jira. Hin jiru. Gabbaatee miidiyaa irratti jiruu ta'e guutuun qooqqifatin rakkoo rakkatte miidiyaa irra gabbaatee baxala gootee yaa'in adeeroo muka ficcabsii jiraadhu. Obsii muka ficcabsii jiraadhu. Wanni ati gabbaatee miidiyaa irra jiruu ta'e guutuu dhangalaastee hawaasa azabdee na ifa azabdee yaa akhi maal zambiin hawaasni sii wajji qabu jiruu ta'eetirra. Wayi maaluma sii wajji rakkate hawaasni jiruu ta'eetirra. Hawaasa walitti isin jaare dantaa ta'e lamaaniif wajji haasoytanii keessaa walitti fixattanii wal fuutanii. Eenyutu waan kanarra gahee isinii taphate jira? Hin jiru. Namni jiruu ta'eetirraa gahee hin qabu. Wanni ati godhuu dandeessu jiruu ta'e akkuma durni haa gaafa maguddoon lamaan sii gootu. Lafatti tureemi lafuma sana jiraadhu qa. Wayi ummatuma akkamisa? Wayi guyyaani kaan isinii godhamu bar nama miidiyaa kana gubbaa bahu jiru kana hunda dhiiftanii isin lamaan gaddachaatanii ganda walitti ergitanii keessaan hin goone. Isbar akkasuma lafa gaddeebisanii achuma jiraachuu qabdan ka. Ummataaf ammoo qoosuma akka dur fiddanii san fiddan ka. Malee ummataaf jiruu guutuu fiddee asirra bulgaa ta'a akka bulgaa ijoollee bulgaa. Miidhaa isa yaaqe. Sunni ana dubbisu malee ana dubbisa dhalaa dhiira dubbisa. دبسي فالمتا شوف سجلي ذاك كبرت لا اللي بالله عليك Rifeensaa hin qabu na dabbaraa jira maaliin dubbisa? Rifeensaa hin qabu. Manguddoo fidde asli. Manguddoo fidde sin jirtu. Naan taane. Dubbisuun naan taane.
والبرد ولا نسرة ويا كم نجا يلا جرتا ترى والله يا وانتي أما أصلين جيسون دوغادا فولو مالي تقولوا جرتا मैं فولو مليون तक काफी बस देख करता anis kana ribu kana beta feloin amma ani fakenya manni amma yero live sene ban wanti guddan ari mal beta namota afan kenyem benye tok amma kan dio tan asli jela sene invite na debse asli guyan so jaso oromo rute felo no gote male namone magje live ban jelu wallahi ana mudu en felo no gore wana mudu bunjuru ambe ko na makana namsani men mo afan romo be ko na baresa jeni nam takkan juru na jela namni ma afan romo be ليوهايلي تجراي كادو مثلا نما مليانة تكافي كماري باشان ترو مي برنولا سيرتي لاغتا كاسيت دمهم ديسا amba biya debse isan ani wallahi بولتي كافدو متي جايز افانا جيري رغانا تا بقاتي أنا كوجي ناسين أورمو تو كذي بيت سرّا كافت ريبورتي سرّا قوت أورمو نعلت أمتا هنافتو أمتا كجيبدو أما مكارب بيأكاسي ترراتي نعجيفتو ميلان ترراتي أكاسي ديم ندوكا كذا تسهارا أفريسا كذا غزيرك نو أكاسي نو ترراتي يلا باورد دمشي بقى أفان براتي قدتات la anama feloin kenya kapson